Harka fuunee ashamaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota miidiyaa Wiirtuu oduu isaa kanaaf qopheeffanneen isinitti himaa kan isinitti himu ani Odaa Abtaamuuti aga xumuraatti nu faana tura. Itoophiyaan kaampaanii riiskii kaappaasitii Afrikaa eejensii gamtaa Afrikaatti makamuuf waliigaltee mallatteessuun himame. Di'eetaan ministeera dhimma alaa Ambaasaadar Misgaanuu Argaa, Di'eetaan ministeera maallaqaa Samriittaa Sawaasa'uu, jilli gamtaa Afrikaa Mr. Mohammad Saalimiin durfamuu fi bakka bu'oonni Inistituutii Tiraansfoormeeshinii qonna Itoophiyaa sirna mallattoo kana irratti argamaniiru. Di'eetaan ministeera dhimma alaa Ambaasaadar Misgaanuu Argaa Itoophiyaa bakka bu'uun waliigalticha kan mallatteessan yoo ta'u, faayidaa mallattoo kanaa ilaalchisuun haasaa taasisaniiru. Waliigaltichi Itoophiyaan kaampaanii riiskii kaappaasitii Afrikaa waliin hojjechuu ishee qophii fooyyee, qophii karooraa fi mudannoo qilleensaa ammaataa fi balaawwan uumamaa irratti dandeettii horachuu ishee dandeessisaa jedhan. Dhiibbaa jijjiiramni haala qilleensaa Itoophiyaa irratti geessisu dandamachuuf Itoophiyaan damee kan irratti kan hojjetan dhaabbilee qaxanaa fi idil addunyaa kanneen akka kaampaanii inshuraansii riiskii kaappaasitii Afrikaa waliin tumsaan ni hojjetti jedhaniiru. Itti dabaluunis mootummaan dandeettii balaa qolachuu ishee dandeessisu biyyaalessaa guddisuuf inshuraansii riiskii kaappaasitii Afrikaa waliin hojjechuuf kutannoo qaba jedhan Ambaasaadar Misgaanuun. Jila gamtaa Afrikaa dursuun sirna mallattoo kana irratti kan argaman Mr. Mohammad Saalim Bukaarii gama isaaniin mootummaan Itoophiyaa inshuraansii riiskii kaappaasitii Afrikaatti makamuuf mallatteessuunsaa balaa jijjiirama haala qilleensaan nu furrisuuf kutannoo akka qabu agarsiisa jedhan. Tajaajila oduu Itoophiyaatu gabaase. Godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Bachootti manneen barnootaa 33 keessatti nyaata barataa utubuudhaaf midhaan gosa adda addaa misoomaa jiraachuu waajjirri barnoota aanichaa beeksise. Itti gaafatamaa waajjira barnoota aanaa Bachoo obbo Sheetuu Gaaddisaa misoomni midhaanii lafa hektaara 46 irratti xaafii, boqqolloo fi baaqelaa dabalatee muduraa fi kuduraan misoomaa jiraachuu himaniiru. Itti gaafatamaan itti aanan waajjira barnootaa godina Iluu Abbaa Boor aadde Tsahaay Akililuu godinichatti manneen barnootaa 700 keessatti barattoota 90,000 ta'aniif nyaanni dhiyaachaa jiraachuu eeraniiru. Bulchaan godina Iluu Abbaa Booraa obbo Indaalkaachoo Tafaris hojiin nyaata barattootaaf dhiyeessuuf aanaa Bachoo keessatti hojjetamaa jiru fakkeenyummaa gaarii qaba jechuun dubbataniiru. Hojiin misoomaa qonnaa manneen barnoota aanaa Bachootti hojjetamaa jirus qaamolee adda addaatiin daawwatamuusaa himan. Chaayinaan tumsa hunda galeessa Itoophiyaa waliin qabdu dirree wal gargaarsaa bal'isuun daran cimsuuf kan hojjettu ta'uu Itoophiyaatti ambaasaaddarri Chaayinaa Ziyoo Ziyuhan himan. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed tibba darbe Beejingitti yaa'ii sadaffaa Beelt and Road ta'ame irratti hirmaachuun kan yaadatamu yoo ta'u, Ziyoo Ziyuhan daawwannaa ministeera muummee fi hariiroo biyyoota lameenii ilaalchisuun ibsa miidiyaaf kennaniiru. Ibsa isaanis ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed fi pirezidaantiin Xi Jinping marii biyyoota lameen gidduutti hariiroo jiru gara tumsa tarsiimaa waa injijjiiramnetti guddachuu labsee taasisuu ibsaniiru. Kanaanis Chaayinaan Itoophiyaa waliin tumsa hunda galeessa qabdu dameewwan walta'iinsa garaagaraan cimsuuf kutannoon kan hojjettu ta'uu ibsaniiru. Fooramiin Inisheetivii Beelt and Road gama investimentiin, daldalaan, ce'umsa teekinooloojiin, bu'uuraalee misoomaan, fayyaan, qonnaa fi dhimmoota murteessoo biroo waliin hojjechuuf waliigalteewwan dandeessisan mallatteeffamuu yaadachiisaniiru. Dhuma irratti damee hawaasummaan hariiroo uummataa fi uummata biyyoota lameenii cimsuun walta'iinsa isaanii daran cimsuu akka danda'u ibsaniiru. Tajaajila oduu Itoophiyaatu gabaase. Hamaas namoota Israa'el bute keessaa 2 gadhiisuun himame. Maanguddoonni Israa'el torbee darbe keessa Hamaasiin butaman wixata kaleessaa kan gadhiise Israa'el magaalaa Teel Aviv gahuun himame. Maanguddoonni ganna 79 Nuuriit Kuuperii fi kan ganna 85 Yochaaved Lifshiz kan gadhiifaman sababa namoomaa fi rakkoo fayyaa qaban irraa kan ka'e akka ta'e Hamaas ibseera. Maanguddoonni lamaan Teel Avivitti wal'aansa fayyaa argachuuf jiru. Israa'el namoonni lamaan kun akka gadhiifaman jaarsummaan kan teesse Masrii galateeffatte. Dhaabbanni Fannoo Diimaa maanguddoota lameen qeetti deebisuuf gahee guddaa taphateefis galateeffatamaniiru. Baay'inni namoota Israa'el butamanii harka Hamaasiin jiran 222 ga'u Israa'el mirkaneessiteetti. BBCtu gabaase. Pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron ganama irraa Israa'el deemuun isaanii himame. Kaayyoon Macron garasitti malan ammoo gara boodaarra ministeera muummee Israa'el Benjamin Netanyahu waliin marii gochuuf ta'uun himameera. Dabalataanis Faransaay deeggarsa Israa'eliif qabdu agarsiisuun namoota hanga ammaa Hamaasiin qabamanii turan gadhiisuu keessatti tumsuu akkasumas walitti bu'iinsi amma jiru kun akka daran hin hammaanne gochuu akka ta'e gorsaan pirezidaantichaa Reutersitti himaniiru. Macron pirezidaantii Israa'el Isaac Herzog akkasumas paartii mormitootarraa ammoo dursitoota kan ta'an Beenii Gaanzii fi Yaa'ir Laapid waliinis wal arguu jedhameera. Torban lama duraa erga walitti bu'iinsi ba'aa giddu galeessaatti dhalate dureewwan biyyoota lixaa Israa'el daawwachuu itti fufaniiru. Kanaan dura pirezidaantii US Joe Biden akkasumas ministeerri muummee United Kingdom Rishi Sunak Israa'el daawwataniiru. Gabaasi kan Reutersitu.
Daawwattoota keenya oduun isaa kanaaf qopheeffannee kana fakkaata. Qophiilee miidiyaa wiirtuu afaan biroo waliin turtii gaarii qabaadhaa.